deebi'ee sagalee keessan fuudhuuf itti muddee sabboontu. Naa jiraadhu tirukoo hundumti keessaniyyuu galatoomaa naaf jiraadha itti muddi. Walumaan itti muddina wanti kophaa hin jirtu itti muddinaadha malee itti muddin hin jiru kophaa jechuudha. Akka duraa san gargar fiiguun hin taatu yeroo ammaa kana wal qabannee takka taanee jechuudha. Kan walumaan itti muddinu ta'a malee kophaa itti mudduun yookaan immoo kophaa fiiguun gahee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana bakka jirru Sifo anaha dhufu sabboontu Oromoo fi Oromiyaadha qaaliiti ya baga nagaan dhufte hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan Oromoo kiyyaa sifoon baga dhufte ana dhufu sin jedheen jira sisimadheetiin hin jira bareeddu koo seeni. Hayyee hundumti keessanuu ana dhufu baga nagaan dhuftan qaqqaaliiwwan kiyyaa hedduu sin jaaladha baga nagaan naa dhuftanii sin jedha Oromootiyya. Lakkoofsa biiftuun nabi narratti bilbilaa jirti. Narratti bilbilaa jirteesi. Hayyee namatu narratti bilbilaa jira asinan ofirraa deebisee dheetanan ture argachuu hin dandeenya sirraanii tarii kun sagalee naaf waraabu akkasii Oromootiyyaa nuti warri biyya alaa keessa jirru jechuudha maal hojjechaatu jira akkasuma gurmiin keenya illee jechuudha akkuma duraatitti itti deebi'ee anis sababa Facebook kiyyaa achi siqna bira sababa Facebook kiyyaa jechuudha yeroo dheeraadhaa fi adda fagaannee maamiltoota kiyyaallee hedduu gargar ficaanee jirra jechuudha. Ammas maamiltoota kiyyatti akka hin deebi'uu fi akka walitti deebinu abdiin qaba jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeetiin yeroo ammaa kanatti anis yeroo dheeraadhaa fi akkuma yookaan immoo akkuma beekamu laayivii waraabaa hin jiru yaa ta'u malee sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaan mul'achaatu jiru yookaan immoo ajandaan nuuf bahaatu jiru tokkorraan tokkotti tarkaanfatamaatu jira akkasuma immoo nuti warroonni biyya alaa keessa jiru jechuudha keessumattuu ijoolleen biyya alaa keessa jiru waan tokko jala wanta diraamaadhaaf isaa hojjetamu yookaan immoo feekiin jira feekidhaafis hojjetamee haa ba'u isuma san jala deemuudhaan yeroo keenya ofirraa gubaatu jira jechuudha wantoonni baay'een wantoonni irraa dubbannu osoo jiru wantoonni baay'een wantoonni irraa hojjennu osoo jiru jechuudha nuti waan tokko jala deemaa oollaa waanuma san bichaa irra deddeebinee si'a dhibba si'a meeqa sheer boost gochaatu oollaa jechuudha kanaaf inni sun immoo wanta nun baasne inni suni wanta nun baafne jechuudha kanaaf nuti yeroo ammaa kanatti tokkoffaa yeroo dheeraadhaaf namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti sabboonadha nuuf jiraadhu nuuf jabaadhu jennee nuti jala deemnee harka isaaniif rukutaa turre akkasuma immoo feesbuuka isaaniitillee guddisaa fi turre peejii isaaniitillee akka guddatuuf goonee gruubii qabnurratti yookaan immoo kallattii garaagaraatiin jechuudha walii ergaa fitoo jechuudha ijoollee duraan nuti jajjabeessaa turre sooshaal miidiyaa kanarratti sagalee WBO keenya fi akkasuma hidhamtoota siyaasatiif ta'aa turan hedduun isaanii ni jiru jechuudha hedduun isaanii jira sun jechuudha namoonni faayidaa irraa argamu tokkoon butamu jechuudha faayidaa fedhii lubbuu isaaniitiin sooshaal miidiyaa kanarra warroonni duraan nuti akkasitti jala deemnee harka rukutaa fi turre isaan jajjabeessaa turre suni yeroo ammaa kanatti
dhaabni tuutokii nurraa fudhatee jira jechuudha. Dhaabni tuutokii jechuudha. Tuutokiin abbicha sooshaal abbicha tuutokiitii fi bu'aa guddaa qaba jechuudha. Garuu nuti immoo osoo beeknee itti fayyadamne nuufillee bu'aa guddaa qaba. Nuti garuu dilii fi waan biraa irraa shamatachaa jirra. Akkasuma immoo hawaasa fi obboleeyyan keenya yookaan maatii keenya biratti ittiin jibbatamaa jirra malee itti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Tuutokiin nama beekuu fi faayidaa guddaa qaba. Aappumti kamiyyuu yoo beekan itti fayyadamanii faayidaa guddaa qaba jechuudha. Garuu immoo haala beekumsa dhabiisarraanii dilii irraa shamatachaa yookaan immoo cubbuu irraa shamatachaa jiranii. Kanaaf tuutokiin sabboona kan jedhamillee sabboontuudha kan jedhamillee mara isaaniitiyyuu feesbuuka kanarraa xaragee nurraa fudhatee jira jechuudha. Hedduus akka nama gaddisiisa, baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif nuti isaan qabna jennee hedduus akka isaan hin dhaadachaa turre jechuudha. Keessumattuu ijoollee shamarranii laayivii waraabanii dhiirri keenyallee baay'ee waraabu jechuudha. Hanguma waraabessaniyyuu immoo nuti jajjabeessaa turre, jala deemaa turre, jabaadhu jechaanii turre, akka isaan jabaatanii, akka isaan haamlee nuuf horatanii, akka immoo beejin isaaniitillee guddatee fi akkasuma sagaleen isaanii cimnaan akka saba keenyaaf itti nufufu gochaa turre jechuudha. Garuu immoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Aappiin dhufee kun tuutokiin dhufee jechuudha. Shamarran keenya hundaa kanaaf dhiifama irratti bilbilamaa jira. Maal isin jechuu barbaade gabaabumatti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti yoo nuti waliif sagalee hin taane keessumatti iyyuu jechuudha. Erga tuutokiin dhufee hidhamtoota keenya hidhamtoonni siyaasaa jechuudha. Akkuma jiranitti sagalee dhabanii irraanfatamanii dagatamanii jiranii jechuudha. Wanta dagatamuu hin qabne jechuudha. Akkasumatti immoo nuti yeroo dheeraadhaaf waan tokko yoo arganne jechuudha. Waanuma tokko san jala deemaa oolla malee, isuma san jala deemaa oolla malee waan kaleessa qabne sanii itti xumuruu yookaan immoo xumura itti gochuu hin dandeenyu, hin beeknullee jechuudha. Kanaaf Oromootiyyaa yeroo ammaa kanatti ajandaa nuuf bahu yookaan immoo ajandaa diinni qopheessitee achi nutti gad darbattu nuti isa san qabannee jala deemi osoo hin taane tokkoffaa hidhamtoota keenya hidhamtoota obboleeyyan keenya badii takka malee biyya Saudi Arabia keessatti dararamanii jiraniif sagalee ta'uun yeroo sagalee ta'uun sirriitti nurraa eegamaa jechuudha. Obboleeyyan keenya guutumaan guututti dagannee jirra jechuudha. Obboleeyyan keenya biyya Saudi Arabia keessatti hidhamaniitoo achitti rakkachaa jiranii sagalee dhabanii jiranii jechuudha. Yaa ta'u malee yeroo kanatti ajandaan tokko ajandaan Oromooti dhiifama narratti bilbilanii irraa na baasaa jiran jechuudha. Ajandaan duraan ba'e tokko hin jira. Ajandaa suni osoo sooshaal miidiyaa kanarra afarfamaa ture jechuudha. Ajandaa sun dhumatee ture. Achumaan immoo yeroo ammaa kanatti ajandaan kan sooshaal miidiyaa kanarratti ta'ee hedduu takka sooshaal miidiyaa kana wal dhiphisaa jiru jechuudha. Wal duraa duubarraan kan dhufe ajandaa jaal gollichaati. Ajandaa jaal gollichaarraan ka'eetu jechuudha. Siifooti yasiisee sisaarii bareeddu koo. Siifooti kaameeraan keenya bira hin jiru, siseesisaatu hin jiru. Warroonni invite naaf ergichaa jirtan isiniif ergaan jira. Kaameraan keessan narraa deebisaa jira jechuudha. Naaf ergaatu hin jiru. Maal jechuu barbaade amma gabaabumatti ajandaan kan nuuf ta'ee jiru jechuudha. Ajandaa jaalgollichooti. Ajandaa jaalgollichoo osoo hin xumuratin jechuudha. Ajandaan biraa guyyaa kaleessaa bahee jira jechuudha. Oromootiyyaa nuti waan tokko yoo qabne jechuudha. Isuma san jala deemaa jirra jechuudha. Isuma san jala sochaana malee. Nuti akkamitti fakkeenya amma jaalgollichoon bakka sanii ka'ee jira. Akkamitti bakka jaalgollichoo san bu'uu qabna jennee bakka sanitti xiinxaluu dhiifnee yookaan immoo waan san irratti yaaduu dhiifnee jechuudha. As teenyetoo jaalgollichoo irratti olola oofaa jaalgollichoo arrabsaatu jira jechuudha. Jaalgollichoonni asumaan nama arrabfamuu miti.
nama arrabsuufillee hin danda'amnedha jechuudha. Maaliif jaalgollichoon umurii isaa guutuu nuuf qabsaa'ee jira jechuudha. Ani akkamitti bakka jaalgollichoo san bu'ee bakka jaalgollichoo san akkamitti qabachuun qaba? Kallattii kamiin bakka san bu'uun qaba? Yoo nan ofii kiyyaa bakka san bu'uu danda'e akkamitti ofii kiyyaa bakka san bu'uu danda'a? Yoo nan ofii kiyyaaf immoo bakka san bu'uu hin dandeenye akkamitti nama bakka san buusuu qaba jennee waan san irratti xiinxaluu qabna malee gollichoon qabsoo gatee galee gantuudha maaloodha suuraa isaa gadi garagalchine jaalgollichoo arrabsuun abadan inuma hin danda'amne jechuudha. Warri safuu hin beekne arrabsaa. Fakkeenya warri sooshaal miidiyaa kanarratti gollichoo arrabsaatu jiranii dhugaa dubbachuu fi abbaa keessan isiniif ta'a akaakayyuu keessan isiniif ta'a jechuudha. Gollichoo arrabsuuf xiqqootti saalfadha jechuudha. Itti saalfachuu qabna. Warroon arrabsuuf jirtanis jaalgollichoo irraa gabbu'aa jaalgollichoo irraa dhaabbadha jechuudha. Jaalgollichoon nama arrafamuu miti. Jaalgollichoon qabsaa'ee jira. Dirqama ofii bahee jira. Dirqama itti kenname dirqama kaleessa wareegamtoonni kaleessa irratti wareegaman daandii isaanii qabatee dhufee jira. Bakka tanaan gahee jira. Isin dhaloota qubeetti sillaatee jira jechuudha. Jaalgollichoon yoo bakka sanii kee isin akkamitti bakka jaalgollichoo san bu'uu qaba jettee itti yaaduu qabda itti xiinxaluu qabda malee har'aati jaalgollichoo mataan gaggaragalchitee jaalgollichoo arrabsitee ati gantuu ati maaloo jettee afaan mani ittiin arrabsitu sanin iyyuu saalfadhu jechuudha. Saalfachuu qabna jechuudha. Jaalgollichoon nama arrafamuu miti. Warroon arrabsaa jirtan asuman jaalgollichoo irraa dhaabadha in arrabsinaa jechuudha. Jaalgollichoo yeroo ammaa kana namoota hedduutu arrabsaatu jira. Namoota hedduutu suura isaatiillee garagalchaatu jira jechuudha. Suuraa isaa garagalchitan malee gollichoo garagalchuu hin dandeessan. Suuraa isaa gadi galabbatan malee gollichoo galabbachuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu mooyyuu boru isin seenessuuf taa'aa jechuudha. Isin seenessuuf jira jechuudha. Maaliif yoo isin asitti olola hamaa irra oofatoo jirtanii bilisiginaan har'a jala deemteetu akkanatti harka rukuttee fi enerjiitti akkasi jaallan kiyya warroon har'a maalini bilisiginaan har'a jaalgollichoo jechuudha. Akkanatti jala deemtee harka rukutaa fi faayidaa guddaa isaa qabaatu xiqqaa isaa qabaatu miidhama isaa qabaatu muddama isaa qabaatu waan mafeesaa ta'u bilisiginaan kanaaf baay'ee tokko irratti bilbilaa irraa na baasatoo jiranii dhiifama maal jechuu barbaade haasaayyuu harka baballeessaa jiranii narratti bilbilina maal oduu nargaatoo jirtanii warroon asirratti na laalaa jirtan osoo na laalaa jirtan narratti illee bilbiltanii narraa balleessatoo jirtan haasaa kiyyallee na jalaa balleessatoo jirtanii kanaaf maal jechuu barbaade tenanii gollichoon har'a waan xixiqqoodhanis haa ta'u waan jajjabduudhanis haa ta'u faayidaadhanis haa ta'u faayidaa malee yaa dubbachaatu jiraatu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi gollichootti murteessuu dandeessanii gollichoo arrabsuu dandeessanii jechuudha. Garuu kun dalagaa bilisiginnaa yookaan immoo gochaa bilisiginnaan nama gootu yookaan akkatti bilisiginnaan keessatti nama leenjiftee gadi nama baastu osoo beektanuu har'a gollichaatti duultanii gollichaa arrabsaatu jirtanii jechuudha. Gollichaa arrabsuu jechuun dhugaa isiniin jedha ofii of arrabsaa jirra malee gollichaa arrabsuu hin dandeenyu jechuudha. Lammaffaa yeroo nuti asirraa gollichaa suuraa isaa gaggaragalchinii maaloo goonu kana bilisiginaan ergaa wanta barbaaddu irraa argatte yookaan immoo oduu irraa barbaaddu ergaa argatteen booda dhugaa isiniin jedha gollichaa ofitti qabdee waan gollichaa wajjiniin jiraattu isinitti fakkaatina yeroodhaaf hanga inni waan irraa barbaadan yookaan immoo wanta irraa fudhachuu haasaa irraa fudhachuu barbaadan hanga irraa fudhatanitti malee makiinaan isaan yookaan konkolaataan isaan immoo harka keessa godhaniitu konkolaataa badhaafame gollichoon jedhaniitu afarsa suni konkolaataa haqaatii miti jechuudha. Konkolaataa kijibaa akka ta'e asumaan beekuu qabdanii jechuudha. Konkolaataan har'a isaaf kenname kuni nama yeroo maatii waliin nyaatan yookaan immoo yeroo hiriyaa keessa wajjin nyaatan akkatti gurshaa afaan keessa wal gotanii gurshaa sanii wal attaallalan yookaan immoo wal shawwadan tokko hin jiraa miti akkasi jechuudha. Konkolaataan jaalgollichoon har'a fudhate kun nama gurshaa afaan keessa godhee afaan keessaa si fudhatu sanidha jechuudha. Maaliif osoo konkolaataa haqaa ta'e osoo konkolaataa jaalgollichoo madaalu ta'e yeroo
konkolaataa san guutuu isaa kaasanii taargaa wajjiniin kuni makiina jaalgollichooti jedhanii maqaa isaatillee irratti barreessanii akka addaatitti erga badhaafame jedhame akka addaatitti badhaafamaa ture jechuudha. Makiinaa dhoksanii jechuudha. Maaliif taargaan kun kaleessa konkolaataan kun jaalgollichoodhaaf kenname jedhame namni akka irratti hin beekne taargaa dhoksanii gabbina bicha suuraa kaasanii poost godhanii jechuudha. Qulfiin jaalgollichoon akkatti qabatee jiru tokkollee argitanii jirtan natti fakkaate. Jaalgollichoon qulfisan akkatti sitti hin qabatanii jedhina agarsiisi ka qulfisii kenname kan agarsiisi jedhame waan itti himame jaalgollichoon qulfisanis akkasitti agarsiisee jechuudha. Lammaffaa konkolaataanis immoo konkolaataa haqaatii miti konkolaataa sobaatii jechuudha kijibaa jechuudha. Osoo konkolaataan badhaafame yaa ta'u konkolaataa suni konkolaataa tortoraa yookaan immoo konkolaataa caccaba lafaa kaasanii too jechuudha itti kennanii jechuudha. Konkolaataan inni fudhate sunii fi konkolaataa wabiinti yeroo ammaa kanatti boojitee magaalaa fi baadiyyaa keessan ittiin guluftuyyuu jechuudha. Kana caala bareedaa jechuudha. Isin galee kan woboon keenya booji'u kana caalaa jechuudha. Kun immoo konkolaataa lafattafaa konkolaataa caccabaa fuudhanii itti kennanii jaalgollichoo har'a isaan iccitii irraa guurrachuuf yookaan immoo iccitii irraa fudhachuuf kana godhanii jechuudha. Kanaaf yeroo isin asirratti suuraa jaalgollichoo asirraan deemtanii afarsitanii ta'u maal gootan kana jaalgollichoodhaaf fi miti namoota jaalgollichoo duubas jiran fuulduras jiran haa ta'u yeroo ammaa kanatti jaal daawud ibsaa irratti sababa jaalgollichoo maaltu deemaa jira jedhaatu irratti xiinxalaa jechuudha. Namoonni itti dhiyeenya qabdan yookaan immoo itti dhufeenya qabdanii jaal daawud ibsaa erga jaalgollichaan galee maal keessa jira jedhaatu bilbilaatu irraa qulqulleeffadhaadha jechuudha. Jaal daawud ibsaa yeroo ammaa kanatti maal keessa jira sababni sunis kan maal irraan ka'e kana beekuu qabdanii jechuudha. Sababa jaalgollichoo jaal daawud ibsaa dararaa hamaa keessa jira jechuudha. Jaal daawud ibsaatitu galchee harkoof jalaatiin galchee maaludha kan jedhamu ololli addaan jaal daawud ibsaa irratti deemamaa jira jechuudha. Jarreen kana dhabuurraa nuuf jiraatanii nuuf hammaatanii nuuf jiraachuu wayyaa jechuudha. Jaal daawud ibsaatis ija teenya ija mirgaati. Gollichoonis jechuudha. Ani afaanan ittiin arrabsu hin qabu. Har'allee borullee waan fedhe soo ta'e jaal gollichoon galeedha bakka qabsaa'e. Amma qabsaa'e hamma humna isaa hojjetee jira jechuudha. Ani bakka isaa sana akkamitti bu'uu qaba jedheeti nan bakka isaa saniif yaada malee ani har'a gollichoon qabsoo gatee gale jedhee waan gollichoo arrabsu tokkos hin qabnu arrabsu tokkos hin jiru jechuudha. Lammaffaa ajandaa kaleessa baheedha. Ajandaa kaleessa piipin yookaan immoo bilisiginnaanii baase tokkotu jira jechuudha. Ajandaa san jalas baay'ee deemaa jira jechuudha. Baay'ee jala deemaa jirra jechuudha. Oromooti akka ajandaan yeroo nuuf bahe ajandaa jala deemnu kanatti osoo wabii keenya jala deemne osoo woboo keenya jala deemne dhugaa siniin jira bu'aa guddaa agarsiifnaa jechuudha. Nuti ajandaa barraa'ee nuuf kenname yookaan immoo ajandaa ta'etu nu bahe maaliif yeroo hunda jala deemee jaalannaa jechuudha. Gatii ajandaa san jala deemnu nuti maaliif saba keenya irraa sagalee ta'uu dadhabda warroon asirratti sooshaal miidiyaa kanarratti suuranis haa ta'u wanni maraaniyyuu haa ta'u ajandaa achi qophaa'ee namatti kenname jala deemtanii poost sheer gootassanii gatii san gootassan woboorraa sagalee ta'aa fi woboodhaaf bakka jirtanitti wal waamicha waliif godhaa. Lammaffaa obboleeyyan keessan biyya soodii keessatti rakkachaa jiran yookaan dararamaa jiraniif isaaniifis sagalee ta'uun isinirraa eegama jechuudha. Ijoolleen kun dagatamanii jiranii hedduu takka dagatamanii jiranii kan dhumachaa jiran badii takka malee jechuudha. Kan badii takka malee dararamaa jiran kun isinitti haa dhagahamu jechuudha. Ajandaa diinni qopheessitee isinitti kennitu yookaan immoo ajandaa nuuf bu'aa nuuf hin qabne tokko jechuudha. Qabannee jala deemen nuuf barbaachisaa miti fudhatamallee hin qabu jechuudha. Warroonni fudhatama qaba jettanii fudhatama isaatiitti amantanii jala deemtanii akkuma jala deemtanitti itti fufaadha jechuudha. Kanaafiyyuu ajandaa maal jechuu barbaadettanii ajandaa ormi isinii qopheessurra ofii keessanii qopheessuufiif yaalaa jechuudha. Akkuma isaan achitti ajandaa barraa'es haa ta'u ajandaa qophaa'es ajandaa maaloo haa ta'u akkuma isaan fidanii isinitti kennanii nuuf ajandaa nuuf godhasanitti isinis asitti maal hojjedhee ajandaatti baasuu qabu warra kanatti jettanii ajandaatti baasuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ajandaa ormaa jala deemaa oolurraa ajandaa ofii keessanii falessamtanii sammuu keessanii boccanii baastan tokko osoo asirratti poosti nuuf gootanii ajandaa keessassantu nu fayyada malee ajandaa diinaa waan takka nuuf fayyadu jechuudha. Kanaaf hidhamtoota keenyaaf walumaan galatti yoo waan tokko gochuu dadhabdanii suuraa hidhamtoota keenya ijoollee biyya Saudi Arabia keessa jiranii fi jaallan keenya biyya keessatti
badii tokko malee hidhamanii dararamaatu jiranii isaanirra sagalee ta'uuf yaala jechuudha. Jawaar Mahammad dagatame, Baqqalaa Garbaa dagatame, marti isaaniitiyyuu dagatamanii jiran. Qeerroo meeqa fi meeqatu yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessa jira jechuudha. Kanaaf kanarra sagalee ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo yeroo ammaa kanatti baay'ina keenya keessa nuti baay'eedha jechuudha. Akka baay'ina keenya san keessa maal hojjechaa jirra akkasuma WBOnis immoo qabsoo akkamii gaggeessaa jira kan jedhu tokko kanuma waliin argaatu jirru kana kanuma waliin hubachaa jirru kana jechuudha. WBOn lubbuusaa qaalii lubbuusaa keessa deebii hin qabne yookaan lubbuusaa jijjiirraa hin qabne lubbuusaan kan maalumaaniyyuu wal qixxeessuu hin dandeenye dabarsee nuuf laatee jira jechuudha. Lubbuusaa nuuf kennee jira lubbuu qaalii tanaa jechuudha. Yeroo WBOn lubbuusaa qaalii nuuf kennee ta'u nuuf qabsaa jiru kanatti lubbuu isaa keessa deebii hin qabne nuuf laate kanatti nuti ijoolleen Oromoo fi Oromiyaadha biyya keessa jiraanne biyya alaa jiraanne biyya Arabaa jiraanne biyya gurguddoo jiraanne maal gochaa jirra kan jennu tokko isa sanarratti illee xiinxaluu barbaachisaadha jechuudha. WBOn yeroo ammaa kanatti qabsoo addaa gochaa jira sochii addaa gochaatu jira jechuudha. Tarkaanfiin WBOn kaleessa tarkaanfatu fi tarkaanfiin har'a tarkaanfachaa jiru waan walitti himamu tokko hin barbaachisu isiniyyuu kan beektan kan argaatu jirtanii jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo WBOn akkanatti tarkaanfachaa jiru kanatti nuti bakka jirrutti waamicha waliif goone waamicha keenya wal jala dhageenyetu jechuudha. WBO keenya akkamitti tumsachuu WBO keenya akkamitti tumsachuu qabna WBO keenya bira akkamitti dhaabachuu qabna jennee isa sanirratti xiinxalleetu jechuudha. WBO keenya bira dhaabachuu tumsachuutu nurraa eegama malee nuti ajandaa gandaa jala fiiguu ajandaa ormi bocee nutti kenne jala fiiguun nuuf bu'aa tokkollee nuuf hin qabu baasii tokkollee nuuf hin qabu jechuudha. Waan tokko wanta nu fayyadu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu Oromootiyyaa yeroo WBOn akkanatti tarkaanfii addaatiin tarkaanfachaa jiru kana yookaan immoo tarkaanfii sochii addaa gochaatu jiru kana isinis asii bakka jirru jechuudha. Welcome ana haadha baga nagaa nuftee Hamza baga nagaa nuftee hundumti keessanuu baga nagaa nuftanii kanaafiyyuu jechuudha. Nuti WBO keenya bira haa dhaabbannu WBO keenya yaa ijaarru WBO keenya bakka jirruti jechuudha. Tumsa WBO keenya faagoonu WBO keenya bira haa dhaabbannu waamicha waliif faagoonu namoonni gargaarsa garagaraa gochaatu jirtan jechuudha. Bakkuma jirtanitti hundee keessan gadi fageessitanii yoo ofii keessan hundee gadi fageessitan jechuudha. WBO gargaaru WBO bira dhaabbachuun ni salphata ni mijatallee jechuudha. Kanaafiyyuu isinis bakka jirtanitti namni kamiyyuu bakka jirutti bakka jirruti jechuudha. WBO keenyaaf tumsa haa goonu WBO keenya bira haa dhaabbannu WBO keenya haa jajjabeeffannu yoo WBO malee bilisummaan akka hin jirre marti keessanuu ni beekna jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti wal ijaaratu bakka jirtanitti wal tumsaatu WBO keessan bira dhaabbadha. Ajandaa ormi bocee isiniif kennu dhiisa. Ajandaa ormi baaseetu nutti kennu yookaan immoo ormi nutti darbatu jala deematu isaan mataa of wareersu yookaan mataa of dhukkubsuurraa ofii keenya ajandaa uummanni ajandaa itti baasaniitu jechuudha. Isaanis akka nu jala deeman gochuu qabna malee kan isaan baasanii nuuf kennan jala nuti deemine nurraa hin eeggamu jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoo Hai si fodamuti biftun baay'ee tokko irra bilbilaa jirti beektaa imoon irraa kaasaa hin jirtu itti naaf himi imoorraan akkanaaf bilbiltu jechuudha. Kanaadha Oromootiyyaa nuti bakka jirru WBO keenya haa tumsannu oduu garagaraa ofirraa dhiisnee ajandaa garagaraa dhiifnee oduu kijibaa dhiifnee jechuudha. Marroo haa jabeeffannu WBO teenya haa jabeeffannu. WBOn argitanii jirtanii keessumattuyyuu jechuudha eebbi guyyaa har'aa jechuudha. Bakka namni tokko yoo bakka tokko ka'e jechuudha bakka nama sanisan kumaatamaan bu'aa jechuudha. Deengadda jaalgollichoon hiikkatee jennee jaalgollichoo irraa shubbisaa jirra jaalgollichoo arrabsaa jirra jaalgollichootti duulaa jirra jechuudha. Jaalgollichoon hiikkatee gale jedhee qeerroo fi qarreen leenjii ofii hin dhiifne har'a kinoo bifa adda ta'een eebbifamanii gadi nuuf bahanii jiranii jechuudha. Bakka jaalgollichoo san of buusanii jiranii jechuudha. Isinoo maal hojjechaa jirtan? Arrabaa bichaa suuraa garagalchuu bichaa itti qophooftanii. Kanaafiyyuu arrabaafis ittiin qophaa'inaa suuraa namaatis garagalchuuf ittiin qophaa'inaa ta'u akkuma isaan hiikkatanii galasanii bakka san bu'aa of amansiisaa erga of amansiifneen booda bakka jirrutti bakka san bu'uu hin dadhabnu jechuudha. Yoo qaama nannee bakka san bu'uu dadhabne bakka san wanta hedduudhaan guutuu qabnaa jechuudha.
wanta hedduudhaan guutuu qabna. Dinagdee keenyaan guutuu qabna. Nama biyya keessaa yeroo ammaa kanatti imbaayirri tortortu sareen diqaalan tuni jechuudha achi gabbaaftetu qalachaa jirtu kanallee obboleeyyan keenyas haa ta'u warra ollaa keenyas haa ta'u bakka san buusuu qabna malee nuti woboo arrabsuu hin qabnu jechuudha. Kaleessa woboo har'allee woboodha jechuudha. Yoomummaayyuu arrabsuu hin qabnu. Yeroo isaan arrabsitan kana yeroo nama tokko yookaan immoo goollicha arrabsitan kana woboon bosonaa maalluun jetti. Kan bosona jiran maalluun jedhanii jechuudha. Woboon bosona jiru gabbahee goollichoo arrabsee isaanii miti kan wajjiniin nyaatee wajjiniin dhugee waggoota meeqa waliin lakkoofsise isaanidha. Kanaaf yoo woboon bosonaa goollichoo arrabsite isinis arrabsuu dandeessan. Woboon bosonaa goollichoo hin arrabsine jechuudha. Kan waa meeqa waliin dhandhamatanii waa meeqa waliin dabarsan hin arrabsine jechuudha. Kanaaf iyyuu nama arrabsuurraa bakka nama sanii akkamitti bu'uun qaba. Yoo maal hojjedheen bakka nama sanii jiraachuu danda'a jettanii bakka sanitti xinxaluu waa sanirratti xinxaluu qabdan malee akkanumaan lafa kaatanii goollichoo arrabsuun barbaachisaallee miti wanna nurraa eeggamullee miti warra nurraa bareedullee miti jechuudha. Kanaaf iyyuu afaan goollichoon arrabsuun hin qabnu har'allee borullee jechuudha. Kanaaf goollichoo arrabsuu dhiifnee Oromootiyaa. Qabsoon teenya finiinaa jirti garbummaanis garbummaa ishee xumuraati waan ta'eef isa xumuraa kanarratti akkamitti xumurru akkamitti goolobnu jennee gara goolobaatirra jirra waan ta'eef isa goolobaa kanarratti immoo isin bakka jirtanitti qooda keessaa fudhachuu warroonni mandhee ijaarratanii mandhee garagaraa keessatti woboo jabeeffachaa jirtan bakka jirtanitti mandhee keessan irratti jabaachuu qabdanii jechuudha. Kan isin harkaa laaffate kan isin harkaa duubatti deebi'u kan isin harkaa jajallatu jechuudha. Qajeelchitanii kan laaffatellee jajjabeessitanii mandhee keessan jabeeffatanii woboo keessan bakka jirutti jechuudha. Bakka jirtanitti woboo keessan jabeessuu qabdanii jechuudha. Maaliif osoo biyya jiraanne takka hidhanneetti dabalamna takka akkuma warra PP kan diinatti taana jechuudha. Yookaan hidhanneetti dabalamna yookaan immoo diina taane warra har'a uummata keenya dararaa jiru maatii keenya badii takka malee dararaa jiru kana waliin taane diinatti taana jechuudha. Tara lamaan keessa filannoon keenya tokko ture jechuudha. Garuu immoo nuti carraan keenya biyya alaa jirra waan ta'eef biyya alaa keessa yeroo jiraannu kanatti seenaa hojjetannee darbuu qabna jechuudha. Seenaa hojjannee seenaa boru nu seenessine yookaan immoo seenaa boru ittiin gaabbine tokko hojjechuu qabna jechuudha. Isaanis jechuun namni kamiyyuu seenaa hojjetee kan seenaa wajjin dhalate hin jiru jechuudha. Erguma dhalatee ka'een booda seenaa hojjetee darbaa jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu bakka jirruti jechuudha. Yeroo woboon akkatti qabsoo hadhooftu gaggeessaa jirtu kanatti yeroo woboon itti muddaa jiru kanatti nutis tokko isaa wajjin buune jechuudha. Miila isaanii dhaayanee nutis itti mudduu qabna nutis isaa mudduu kabuune akkasitti akkuma isaan jabaatan sanitti jabaanne itti fufuu qabna malee duubatti deebinee woboo kiyya jabaadhu woboo koo maalidha akkasuma suuraa isaaniitis poost gochuun qabsooftu qabsaa naman taasisu jechuudha. Kan qabsooftu si taasisu kan qabsaa si taasisu wanta isaan hojjechaa jiran kana yoo bira jiraatu isaa wajjin hojjechuu yoo isaan bira hin jiraatanitti immoo wanta sirraa eeggamu woboon maal sirraa barbaada woboon caammaa sirraa barbaada woboon uffata sirraa barbaada woboon rasaasa sirraa barbaada woboon gajjadee ashawaa qicee qawweetti naqate qawwee keessaa dhukaasaa hin ooluu jechuudha. Kanaaf rasaasa sirraa barbaada jechuudha. Ati dandeettiin kee maalinni rasaasa ati dandeettiin kee maalinni uffata bitu ati dandeettiin kee maalinni akaayii kiiloo takka bituufi bishaan haayilaandii takka bituufi caammaa bituufidha. Uffata bituufidha. Nuti kan dandeenyu jechuudha. Bakka dandeettiin keenya isa sanidha jechuudha. Inni sunis immoo akka salphaatti miti jechuudha.